Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee yeroo muraasaaf addaan citee ture. Guyyaa har'aa qophii addaa qabannee asinitti deebinee jirra. Qophii keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an tokko qabannee as baanee jirra. Turtii keessan nu waliin haa ta'u. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa raayyaa ittisa biyyaa irraa kan hafee humnoonni biroon akka bakka sanaa ba'anii fi buqqaatonni akka bakka isaanitti deebi'an jechuun guyyaa kaleessaa dubbatanii jiru. Maqalee daawwachuuf ambaasaaddarri Ameerikaa Ervaan Maasingaa gara sana imaluun Geetaachoo Raddaa waliin marii taasisuusaas jira. Odeeffannoo taanuun marii marsaa lamaaf mootummaa fi ABO gidduutti Taanzaaniyaa, Zaanzibaarii fi Daar Salaamitti adeemsifamee osoo milkaa'ina addaan citee deebi'ee akka eegalu jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan 23 gaafatani. Jaarmiyaaleen kunneen waraana Oromiyaa keessaa lubbuu fi qabeenya hedduu mancaasee dhaabsisuuf mariin karaa nagayaa filatamaa ta'uu akka qabu amanuun ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu faayidaa siyaasaa cinatti dhiisanii faayidaa uummataa dursuun amanamummaa gaariin Oromiyaa kaanfachiisuuf waadaa galanii mari'atanii waraana dhaabuu fi araaraan xumuruu akka qaban jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa dhaamaniiru. Wanti gama lamaaniinuu hubachuu qaban injifannoo waraanaa salphaatti kan hin argamnee fi dhumarratti mariin kan hin oolle ta'uu isaati jechuunis jaarmiyaaleen kunneen ibsaniiru. Jaarmiyaaleen Oromoo kunneen xalayyaa isaaniin qaamonni lachuu hatattamaan gara mariitti akka deebi'an dhaamanii mootummaan Itoophiyaa waan danda'u hojjetee tarkaanfiiwwan adda bilisummaa Oromoo waliin wal amantaa fi nageenya ijaaruuf barbaachisan irratti akka bobba'u waamicha dhiyeessaniiru. Wanti biraa yoo ta'uu baatee uummataaf jecha hatattamaan waliigaltee dhukaasaa dhaabuu akka waliigalan jaarmiyaaleen waamicha godhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun barreessaan olaanaa IGAD qaamonni lamaan dhimmoota hafan furuuf marii marsaa haaraa akka jalqaban abdii qabanis himaniiru. Kana malees Ameerikaan waldhabdee kana karaa nagaan furuuf uummata Oromiyaaf nagaa mirkaneessuuf kutannoo akka qabdu ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Ameerikaatti dubbatan. Jaarmiyaaleen Oromoo Ameerikaa haala mijeessitootaa fi taajjabdoonni gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa dhimmoota hafan furuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu galmaan ga'uuf jedhameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aa qabannee asumaan golomnaa hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa galatoomaa.